Akkam jirtu ijoollee fayyaa keessanii yeroo darbee waa'ee lakkoofsa bilbilaa akkaataa itti fayyadamuu dandeessanii karaa Oromoo Forum isiniif ergeen ture. Kaleessa warri lakkoofsi sun isin harkaa badee kallattiidhaan lakkoofsa Roomaanii fayyadamtan lakkoofsa bilbilaa keessan keessaa lakkoofsi nama afurii bakkee beeraa tokkoffaan baadhaa kan ittiin hojjette sun sirrii miti. Lakkoofsa bilbilaa kana irra deebi'ee amma akkamitti akka itti fayyadamuu dandeessan isinitti argisiisa. Lakkoofsa bilbilaa kana irra deddeebi'aatii otoo ittiin fayyadaminiin dura irra deddeebi'aa ilaala. Lakkoofsichi kan inni ittiin calqabu akkuma dura isiniin jedhee dursa rogarfee uumtaa. Rogarfee ergaa uumtee booda rogarfee sanatti kallattii arfanuudhaan sarara rogarfee kallattii arfanuurra dabarsita jechaadha. Kallattii arfanuurra dabarsita. Fakkeenyaaf roga arfee yeroo uumu asirratti roga arfee an uumu laali. Roga arfee irratti sararoota miila isaanii arfan walirra dabarsuudhaan roga arfeen kun gara kallattii mallattoo biraatti jijjiirama jechuudha. Mallattoon biraan kana fakkaatu maalinni yoo jenne pound yookaas hash isa jedhamudha jechuudha. Kanarraan ka'iitii haashii kana akkuma inni jirutti mataasaa cufa wal qabsiisuu yaali. Kana jechuun marsaa itti tolchii jechuudha. Kallattiidhaan hunduma isaa gaafa wal qabsiisnu marsaa gaafa itti tolchinu haashii yookaas pound ta'uunsaa hafee sarara maramaa keessa yookaas geengoo keessa roga arfee qajeelaa tokkoo fi roga arfee warra kaan immoo warra gara koon jijjiiramuu yaalan jechuudha. Mataan isaanii xiqqoo kan ol bobbokokee jechuudha. Isaan kana gargar ciccirree gaafa ilaallu akkatti irraa waa barachuu dandeenya. Kallattiidhaan zeeroo yookaas immoo duwwaa kana keessaa mallattoo haashii yookaas paawundii kana keessaa ol fuudhi. Yeroo keessaa deebisnee baasnu zeeroon qofaa isheetti hafti jechuudha. Zeeroon yookaan marsaan qofaatti hafe, geengoon qofaatti hafe kun akka lakkoofsa tokkootti nu fayyada. Lakkoofsi zeeroo jedhamu bakka bu'aa lakkoofsa negatiivii fi poozitiivii gargar eegu jechuudha. Kanaan booda lakkoofsa itti aanu gargar caccabsuudhaanii haashii yookaas mallattoo paawund jedhu kana gargar diddiiguu eegalla. Calqaba irratti mallattoodhuma fuula keenya dura jiru isa kallattii irratti jiru sana diiguudhaan calqabna jechuudha. Yeroo gargar diddiinnu akkuma inni jirutti wal bira yoo naqne bakkuma isaa yoo keenye maal akka inni fakkaatu argina. Mallattoowwan kana salphaatti hubachuu dandeenyaan lakkoofsa tokko hanga 9 beekuun waan nama dhibu hin qabu jechuudha. Lakkoofsa tokko hanga 9 beekuudhaaf immoo mallattoowwan kana beekuun dirqama keenya jechuudha. Amma lakkoofsa kana gaafa cirree addaan baasu lakkoofsa duwwaadhaa hanga 9tti arganneerra jechuudha. Lakkoofsa kana keessa yoo keenye lakkoofsi kun lakkoofsa nuti har'a itti fayyadamnu keessaa isa tokko waan ta'eef lakkoofsa kanatti yeroo fayyadamtan warra sabboontota akka keessanii qofaaf kennuu
dandeessu. Kan kalaan alaa nama biraatti dhoksa yookaas icciitii lakkoobsa kanaa himuun barbaachisaa miti. Lakkoobsi argitan kun mallattoo isaa fudhatee bakka isaa qabateera. 1 2 3 giddugaleessatti warri argaman 4 5 6. Inni gara gajjallaa irratti argamu sararri isaa 7 8 9 jechuudha. Sanaan ala 0 kan sila keessaa paawundii kana fuune otuu addaan hin caccabsin dura bakka inni jirutti akka inni jirutti mallatticha ilaaluun ni danda'ama. Kana booda lakkoobsa kana gargar fufuudhaan itti fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf 1 jedhee barreessuu yoo barbaade 2 yoon jechuu fedhe 3 4 5 6 7 8 9. Yeroo baay'ee 9 fi 6 faallaa walii jiru gara bitaaf gara mirgaatti galagalu. Lakkoobsi 1 fi 3 akkasuma miillaan gara bitaaf gara mirgaatti walirraa galagalu. Lakkoobsi kabiraan kan wal fakkaatanii fi faallaa walii jiran 4 fi 6, 7 fi 9, 3 fi 1, 2 fi 8. Lakkoobsonni kun kallattii isaanii irratti faallaa walirraa galagaluudhaan argamu. Kun lakkoobsa isa nuti itti fayyadamnu yommuu ta'u, lakkoobsa 1 hanga 9 kan jennu yookaas 0 hanga 9 kan jennu kana fakkaatu jechuudha. Ijoollee sabboontota akka keessanii itti kennuudhaan yookaas itti hiruudhaan lakkoobsa kana akka isaan itti fayyadaman, icciitii isaanii akka isaan ittiin qabachuu danda'an isa kana karaa dandeessanii wal barsiisuun dirqama Oromummaa ba'uu qabdu. Yeroon kana jedhu sabboontota qofaa ilaallata. Ammaaf lakkoobsi kun hojiirra hin oolle waan ta'eef bakkee baastanii nama kabiraatiif hin laatinaa. Waan daawwattaniif waan caqastaniif galatoomaa.